kabajamtoota daawwattoota keenya akkam jirtu isiniin jenna kun keessummaa CDG'ti. Keessummaa CDG keenya har'aatiin keessumaa gama olaantummaa seeraa kabaja mirga namoomaa bulchiinsa gaarii kun immoo walitti hidhamee jechuudha nageenya irratti furmaata yookaan immoo nageenya waaraa argamsiisuu irratti qooda inni qabu dargaggoota wajjin haasa'uudhaaf kan nuti deemnu keessummaa CDG keenya har'aatiin. Dargaggoonni na biratti argitan Galataa Tsaggaa, Dinquu Lammaa, Liidiyaa Kadir, Firaa'ol Ahmed baga nagaan nu dhuftanii isiniin jenna. Haa ta'u Galataarraan eegalaa fayyadama miidiyaa hawaasaa keenya yeroo ammaa akka dargaggoota bira jiru irratti himuun kun immoo akkuma biyya keenyaatti iyyuu si gaafadha. Maal taajjabda yookaan immoo maaltu gaariidha jetta maaltu keessaa otoo hafee jetta akka dhuunfaa keetti keessumaa fayyadama miidiyaa hawaasaatiin wal qabate. Ayyee galatoomaayi gara miidiyaa hawaasaa kanarratti xiqqoo aktiivii dhalleedha. Gama miidiyaa hawaasaatti yoo ilaalle wantoota lamaanuu saayidii lachuu qabatee deema. Saayidii gaarii hin qaba. Infoormeeshinii iddoo barbaadde teechee waan barbaaddu argachuu dandeessa. Gama faallaa kanaatiin immoo odeeffannoon hin taane distiraaktiif ta'e achirratti hin darba. Isa sana soort awut godhanii baasuun gahee nama fayyadamaa sanaati. Ani akka sooshaal miidiyaa yookaan miidiyaa hawaasaa amma dhufe kana akka dawaati. Dawaanii yoo seeraan fayyadamte si fayyisa. Yoo seeraan fayyadamuu dadhabde immoo akkaataa ogeessa ajajeen hin fayyadamtu ta'ee isumti mataan isaayyuu dawaadhumti sunus hijjeessa waan ta'eef sooshaal miidiyaa gaafa fayyadamnu saayidii lachuu kana soort awut gochuu danda'uun infoormeeshinii dhufu sana akka arginetti akkuma argannetti fudhachuu odoo hin taane soort awut goone kamtu sirriidha kamtu sirrii miti akkamiin immoo adda baafna kan jedhu kanarratti fookas yoo godhanii gaariidha jedhee tanan ilaalan. Haa ta'u Dinquutti nu dabarsi. Kanuma wal qabateen si gaafadha amma Galataan kan inni jedhu akka abbaan fudhatetti inni fudhatu sun keessaa filatee waan kana dhugaaf sobummaasaa ilaalee addaa baafatudha. Akkasuma fakkaata yaadni isaayi. Isuma waan kana odeeffannoo kana tamsaasu biraawoo haga kamii sooshaal miidiyaan amma jennu yookiin miidiyaan hawaasaa ammatti fayyadamaa jirru kuni namni nu hordofaa jiru kun kan isaa ta'e fudhatee kan isaan taane immoo haa dhiisuu qofa fudhatoo hin taane innumti sooshaal miidiyaa kanaan odeeffannoo dabarsu kunoo hanga kamitti deemuufaa qaba. Dhugaa dubbachuudhaaf namni hubannoo gaarii qabu odeeffannoo fudhatu sirriitti adda baasee kamtu sirriidha kamtu sirrii miti jedhee fudhachuu danda'a. Garuu sooshaal miidiyaarra yookaan miidiyaa hawaasaarra namni ol hundi namni odeeffannoo adda baasuu danda'udha jenneetu adda murteessuu hin dandeenyu. Seeras hin qabnu nuti akka biyyaatti daa'imman umurii waggaa 18 gadi miidiyaa hawaasaa ni fayyadamu. Namoonni miidiyaan hawaasaa akka fayyadaman hin eeyyamamneefis biyya keenyatti ni fayyadamu. Kanaaf itti gaafatamummaan qooda fudhattoota hunda bira jira. Namni odeeffannoo tamsaasus namni odeeffannoo sana dubbisu yookaan dhaggeeffatus steekholdaroonni biraas qaamni mootummaas ta'uu danda'a dhaabbileen tolooltotaatis ta'uu danda'a hundi isaanii hubannoo uumuu irratti shoora mataa isaanii taphachuu qabu malee namni tokko yookaan namni odeeffannoo sana dubbisu duwwaanii yookaan dhaggeeffatu duwwaan odeeffannoo filatee soorti godhee faakti cheek godhee too fudhachuu qaba jennee too murteessuun xiqqoo ni cima. Kanaaf tokkoffaa namni itti gaafatamummaan irra jiraatu odeeffannoo tamsaasu sirriitti qulqulleessee odeeffannoo isa sirrii ta'e fuula miidiyaa hawaasaa isaarratti dhoobuu qaba. Yoo kun kana duwwaa miti garuu namoonni biraas qaamoleen biraas itti gaafatamummaa isaanii bahuu qabu odeeffannoo sirriin akka darbuuf jechuudha. Haa ta'u Liidiyaa gaafuma wal fakkaataadha. Miidiyaan hawaasaa gaafa fayyadamnu
akka biyya keenyaatti yookiin fakkeenyas fudhu siin jedhanii yookiin immoo maal taajjabde sotoon siin jedhe amma miidhaan inni geessisaa jiru yeroo ammaa maali? Yookaan immoo miidiyaa hawaasaa kanatti fayyadamne immoo waan gaarii wanti nuti ittiin hojjetaa jirru immoo maali? Dubbachuu dandeenya ta'e miidhaan naan siin jedhu labatarratti ta'uu danda'a yookaan immoo biyyarrattis ta'uu danda'a kun immoo deemee yookiin miidhaan nageenya booressuyyuu ta'uu danda'a ta'a. Isa kana maal? Akkaataa fayyadamaa qofa osoo hin taane akkaataa maddii yookaan immoo soorsiis ta'uu qofa osoo hin taane warri fayyadamuu qofallee osoo hin taane akkaataan itti namni achirra keessattuu haala biyya keenyaa fudhanne dhuguma dargaggeessi namni hubannoo qabu namni walqixa hubannoo qabu miidiyaa kanarra oola yoo jenne kanuma waliin beeknu jechaadha. Sana keessatti akka carraa ta'e anis nama sooshaal miidiyaa kana fayyadamu. Sooshaal miidiyaa gaafa jedhamu kan beekama Instagram, Twitter, TikTok ta'uu danda'a, Facebook ta'uu danda'a. Hundinuyyuu waan mataa isaanii qaban jechuudha. Yeroo tokko sadarkaa itti waan tokko osoo hin beekin namni dhoobeetiin baay'ee yeroo dhugaa ta'eetu waanuma dhugaayyuu keettee wanni sun rakkoo madda nageenyaa ta'a taanaan rakkoo yookaan immoo naannoo hawaasa naannoo sanaa jeeqa taanaaniin waan dhugaayyoo ta'e waan biyya hin fayyadne waan saba hin fayyadne yookaan ta'u taate irraa of qusachuun murteessaa ta'a jechuudha. Kana keessatti immoo dargaggoonni akka biyya keenyaatitti akka Oromiyaattis haa ta'u akka biyyaatitti fakkeenyummaa gurguddaa qaban jiran bu'aa gaarii bubbuusaa jiran namoota rakkatan ittiin gargaaran namoota rakkoo hawaasummaa keessa seenan dhukkubsatan arganii laalanii rakkoo sana keessaa mana ittiin ijaaruu rakkoo sana keessaa baasu wanni gaariin illee dhufaa jira waan ta'eef waan gaarii sana cimsinee itti fufsiisuudha. Firaa'olis waan kanaan wal qabatuun itti siif dabalaati yaada ofii bilisaan ibsachuu fi fayyadama miidiyaa hawaasaa keessatti naan siin jedhu mirga ofii bilisaan yaada ofii ibsachuu inni kun jira. Namni waan barbaade waan itti dhaga'ame bilisaan ibsachuu jedha. Achi keessatti immoo odeeffannoowwan darban immoo miidhaa akka hin geessifneef isa kana gidduu akkamitti ibsuu dandeessa? Miidiyaa bilisaan itti fayyadamuu fi nageenyaa yoo ilaalle keessattuu jaarraa amma keessa jiru kana teekinooloojiin babal'ate kana keessatti namoonni dhuunfaadhaan hedduu itti fayyadamu. Miidiyaa bilisaan yaada isaanii ibsachuu irratti baay'ee fayyadamu. Waan fedhan barreessu jechuudha. Daangaa tokko malee osoo namni edit godhee irraa hambisne waan fedhan barreessu waan fedhan dubbachuun hin jira. Haa ta'uuti bilisaan yommuu dubbannu kana yookiin bilisaan yaada keenya yeroo ibsannu kana akkaataa safuuf safeeffannaa eegeen safuu hawaasaa akka hin cabsinetti seera biyyaa akka hin cabsinetti walitti bu'iinsa akka uummata gidduutti nama dhuunfaa gidduutti akka hin uumnetti akkasumas mirga namaatti akka hin buunetti hanga hin taanetti yaada bilisaa ibsachuun jedhamu. Maaliif daangaa yoo darbee namatti bu'e yookiin immoo saba tokkotti bu'e amantaa tokkotti bu'e bilisaa mirga ibsachuu caalaa mirga kaanii sarbeera jechuudha. Kanaaf yaada miidiyaa irratti bilisaan ibsachuu gaafa jennus qaama kamittuu osoo hin buune nagaa hawaasas osoo hin booressine safuu uummata saniis safeeffannaa jiruuf jireenya hawaasa keessa jiraatu sanillee osoo hin miine bilisaan waan isatti dhagahamu ibsachuu kanarratti hojjechuu fi namni kamuu miidiyaa fayyadamu kun daangaa eeguu qaba kan jedhu kanan qaba. Darbee komiin yoo dhagahamu mul'ata dargaggoota irratti komiin dhagahamu kuni sirumaa akkam jedhama dargaggoonni ammaa jedhama. Kana jechuun maal inni dargaggoonni ammaa dargaggoota kana dura turan irraa waan ta'e yookiin waa balleessaniiru jechuudha guutummaatti illee yoo ta'u jechuu kooti. Inni biraa immoo duriin jirree hawaasichi ittiin hin beekamne aadaas haa ta'u isa kana wajjin deemuu safuu fi duudhaa achi keessatti bitamu jechuu kooti. Wanni akkanaa komiiniin ka'a tarii dargaggootatu sirna duraan ture dhuftee duraan ture sana keessaa babba'aa jira moo komiin kun akkamitti ibsuu dandeessa? Gama tokkoon dargaggeessa irra jiruu fi dargaggeessi waggaa 20 dura ture garaagarummaa hin qaba. Garaagarummaan sun immoo sooshaal tiraansfoormeeshinii wayii sadarkaa akka biyyaatti hin jira jedhee yaada. Sababni isaa first generationiin baadiyyaa yookaan immoo naannoo hawaasa gosa keessatti guddate amma kana gara magaalaa gala. Gara magaalaa gala jechuun odd kaaraakterii wayii argisiisa amala wayii amala addaa wayii. Amalli addaa suni
Tokkoffaa haala qabatamaa amma jiru kana yoo laallee addunyaan wal keessa jira. Fiilmiin Ameerikaatti har'a hojjetame asumatti laayivii ilaaluu danda'a namni as jiru kuni. Kaalcherii gara lixas jiru baharras jiru sana addaabti godhee haalli uffannaa isaa haalli hundiyyuu wal keessa makamaadha. Fakkeenyaaf waggaa 20 dura haalli namni itti turee fi har'aa sun garaagarummaa waan qabuufi dargaggeessi amma jiru sun sana gadhiiseera. Uffannaan isaa addaa, haasaan isaa addaa, deemsi isaa adda, nyaanni isaa adda warra duraa sanarraa waan ta'eef bahaadha. Lammaffaa innisuma kana keessa immoo ta'ee magaala jira. Gosa keessa hin jiru, hawaasa keessa hin jiru. Abbaa amantii sana jarattis akka duraa sana nirchir ta'ee too'ee guddachuu dhiisu mala dargaggeessi kun. So inni kuni warra dargaggeessa ture sanarraati addaa wanna wayii waan gadhiise beezii duraa sanarraati tiraansfoormii waan ta'e hin qabaa waan jedhu hin qaba. Inni lammeessuun misunderstandingiin jira natti fakkaata warra hangafoota keenyarraa. Sirbi tokko walaloo isaan dagadhe ofii keessa dabartee yaa durba ammaa jetti maanguddoonii waan jedhan wayiiti. Namni xiqquma fakkeenyaaf amma jenereeshinii wayii waggaa 3 dura barnoota xumure barnoonni bara keenya hafe jechuu danda'a. Misunderstandingiin jenereeshin gaappiin hin uumamu. Sababni isaa interestiin jenereeshinii gidduutti hin jijjiirama haalonni hin jijjiirama akkuma siin jedhe. So haala sanarra dhaabbatanii dargaggeessa ammaa jechuun hin jiraata. Fakkeenyaaf qeerroo muuvimentii yeroo turee fi dargaggeessa bara 1960 yoo fudhatte dargaggeessi qeerroo muuvimentii keessa ture disipiliinid jedheen fudhadhaan formii. Dargaggeessi 60 keessa ture attenshiniinsa tokko nama firaa fi diina jedhee dhuma adda koota diina sana hin dhaa fira sana immoo itti gala. Waan ta'in ijaaruu wal qoodu wal ajjeesu almost walirratti ejjennoo isaan fudhachaa turanii dargaggeessa kan ammaa kanarra xiqqooshi warra ammaa kun iyyuu wayyinnuu jedheen kaasa. Garuu warri yeroo sana turan immoo kan isaanii sana waan kaasanii fi dargaggeessa ammaa jechuu danda'u. Kanaaf wanni jijjiirame wayiin jira. Wanni iddoo gadhiise wayii wanni tiraansfoormi ta'e wayiin jira. Garuu immoo tootaalii dargaggeessa ammaa kun rakkoo qabas yoo jenne warra sanatu nu hubannee immoo warra duraan ture sanatu laayinii duraa sana tiraakii sanarra akkaataa rule of the game sana jijjiirame waan ta'eef bifa sanaanis odoo nu ilaalanii waan jedhuun qaba. Haa ta'u akkasumatti yaa ilaalan jennaan egaa dhaamsa keetii dinquuttan darba dinquun immoo duriin jirreen hin baay'ate faa yeroo jedhamee haasa'amu jira. Kanan naan jedhu qorannoon geggeeffame lakkii akkasii wanti jedhamee jiru haasaadhuma namaati duriin jirreen naan jedhu wanni sukkanneessaan duraan biyyoota bakkee biyya biraatti fa'aa arginutu biyya keessatti ta'aa jira. Kun immoo kallattiidhaan isaa ta'u karaa kallattiin taaneen dargaggoonni qooda keessaa qabu yeroo jedhamu jira duriin jirreen naan jedhu akkaataan itti dubbatan isaa ta'u nama fuulduratti jechuudha addabaabayii irratti akkaataan itti haasa'an isaa ta'u akkaataan gochuma yakkayyuu haa ta'u yakkaa waan wal qabatu haa ta'u ajjechaan duruu jira ajjechaarra darbee immoo sukkanneessaan jiraachuu danda'a. Sanaan alas wanni durii hin jirreetu nutti dhufaa jira waan hooddatamutu nutti dhufaa jira isa kanatu waan inni kun tarii teknooloojiin kun hammaatee addunyaan kun gara mandara tokkotti deemaa jirti isa jedhamu sana isa kanatu nutti galaa jira moo tarii akkuma inni iyyuu kaasee xiqqoo akka hubannoo ta'uu danda'a. Itoophiyaatti barkumee booda sooshaal tiraansfoormeeshiniitu jira. Jijjiirama hawaasaatu ce'umsa hawaasaatu jira. Asirratti qaamni qorannoo gaggeessee hin jiru garuu amalli jiruuf jireenya hawaasaa amalli haalli jireenya uummataa jijjiirameera completely. Kana qaamni qorannoo godhatoo jiraatee sirriitti identify gochuu danda'a jedhee yaada. Barkumeedhaas wantoonni hedduun jijjiiramaniiru. Teknooloojiiwwan biyya keenyatti hin beekamne hedduun nu bira gaggalaniiru. Dur hin jirreen nutti dhufaa jira kan jedhu wanti hin jirre uumamee otoo hin taane tokkoffaa namni hundi amma gaazexeessadha. Bakka jiru bakka dhaabbatee jiru waan arge hunda gabaasa. Baroota isaan keessa jiraatan baroota hangafoonni keenya keessa jiraatan yoo ilaalle garuu yakki tokko
Tigraay Aduwaatti otoo raawwatame namni gidaamii jiru dhaga'uu dhiisuu danda'a. Yoo dhaga'es immoo oduu sarara lamaatiin gaazexaa irratti maxxaneetu arguu danda'a. Kanaafi dur hin jirreetu nutti dhufaa jira jedheetoo yoo dubbate hammina hin qabu. Gaappii kana hubachuun waan rakkoon gaappii kana hubachuu waan jiruuf jechuudha. Kan biraa dhaloonni hunduu dhaloota isaa dhaadhessuu leellisuu jaalata. Sila Galataan akka kaase namni waggaa 2 irraa waggaa 3 irraa yuunivarsiitii irraa eebbifamee ba'ee barnoonni yeroo keenya hafe jechuu danda'a. Kanaafiyyuu dhaloota isaa dhaadhessaa jira jechuudha. Otoo hin jaalatin dirqamee nuti akkas turree nuti akkasii nuti amala akkasii qabnaa jedhama. Suni komii amma dhaloonni sun kaasuuf karra saaqeera. Kanaafiyyuu komii isaanii akka komiitti fudhannee garuu lakki isinis balleessaa qabdu isinis akkas gootanii yoo jenneeni isin hangafoota keessaniin kabajjanii isin waan akkasii waan taatanii fi isin immoo safuun beektanii waan jedhu kanatu dhufa. Kanaafiyyuu rakkooleen kun rakkooleen wal hubannaa dhaloota lamaan gidduu dhaloota 3 gidduu ni jira. Kana otoo haala ilaalcha keenyaa haala wantoota ittiin hubannu haala rakkoolee ittiin ilaallu otoo sirreeffannee rakkooleen fi komiin amma ka'aa jiran kun saamaa decline godhu jedhee yaada. Darbee teeknooloojiin shoora mataa isaa taphateera bara keenyatti. Waggoota 15 as magaalummaan baay'ee babal'achaa jira. Magaalonni babal'achaa jiru. Namni gara magaalatti tiraanisfoormii godhu hedduudha. Biyya keenyatti immoo lakkoofsa guddaa kan qabu dargaggeessadha. Dargaggeessi immoo waan haaraa tiraay gochuu yaala. Tiraay and erarii godha. Waan haaraa yaala. Waan haaraa arguu barbaada. Dargaggeessi fiigee dhaqqabaa reebee qabaa jedhameetu kan jajjabeeffamu. Kanaafiyyuu waan haaraa dargaggeessa yaalu kanaan lakki ati sirrii miti lakki ati akkas gootee otoo hin taane akka naamusa horatu akka amala gaarii agarsiisu isaan fakkeenya ta'uu qabu turan. Waanuma isaan irraa dhaalledha kan amma argisiisaa jirru malee waan adda ta'e qabaannee miti. Waan adda ta'e finnee miti. Yakkoota sukkanneessaadhaan wal qabatan fakkeenyaaf gara Boorana keessatti Booranni caalatti bakkeewwan sirni duudhaanii bulchiinsa Oromoo qaqallatullee addaan hin cinne jedhamu keessumaa sirni gadaa jiru keessatti fakkeenyaaf dubartii mukatti hidhanii reebuu adabbii jechuuti. Bakkeewwan tokko tokkotti immoo akka asiidii fa'aa facaasuu daa'imman xixiqqoo irratti yakkoota. Isa kana qoonni dargaggootaa maali miidiyaa hawaasaatti fayyadamanii yakkoonni akkasii kun akka babal'anne yoo uumaman illee olaantummaan seeraa akka mirkanaa'u gochuu keessatti hojiin advokeesii dargaggoota amma jiraniin raawwatamaa jiru kun akkamitti taajjabdachuu qooti maaltu jira gama kanaan? Hawaasa amma fakkeenyaaf dubartii Booranatti rakkoon sun irra ga'e sun yeroodhaan miidiyaatti bahee namni akka dirmatee godhamu taasifamee jira. Nama maxxansi keessaallee nama tokko maaliif hedduu shooksi godha aadaa safuu duudhaa gahee dubartiin kabaja ulfina wayyuudha waan taateef dubartiin akkamitti waan akkasii sun godhamee tarkaanfiin isaa akka fudhatamuuf gargaaree jira. Kanaaf shoorri dargaggootaa wanni ta'uu qabu tokko rakkoon maddi rakkoo sanii maal jedhanii adda baafachuu. Akkuma reefi ka'aa ture sana namni hundinuyyuu gaazexeessaadhaan moobaayila smartfoonii harkaa qaba waan ta'eef sa'aatii barbaadetti yeroo barbaadetti waan itti dhagahame miira isaa itti dabalee kan nama hin boochisneef boo'ichi sun immoo yeroo soba ta'u argita jechuudha. Kanaaf miira keessa seenanii kallattii saniin miidiyaa akkaataan itti fayyadamu sun dhugummaa isaa qindeessanillee yeroo hojjetan jira aktis waan ta'eef sirriitti waa madaalanii laaluu. Firaa'ollee odeeffannoowwan sobaa miidiyaa hawaasaatiin tamsa'an hagam nageenya biyyaatiif nageenya lammiilee sanaaf yaaddoo ta'utti dubbachuu dandeessa. Inni kun immoo maaliin ibsama? Odeeffannoowwan sobaa jennu kun yookiin fake news inni dubbannu kun tamsa'an kun inni kun hagam yaaddoo kan lammiilee kan biyyaa ta'a.
odeeffannoon tokko keessattuu yeroo teeknooloojii fi miidiyaan hawaasaa babal'ate kanarratti haalli itti fayyadama isaa fi babal'ina isaa yaaddoo uumeera bara keessa jiru kana keessatti. Irra caalaa keessattuu biyyoota akka Itoophiyaa keessatti miidiyaalee hawaasaa kanarratti maqaa dhuunfaa ittiin beekamu caalaa namni maqaa sobaatiin sooshaal miidiyaa gargaraa banate isa maqaa sirriin barreessu caalaa isa maqaa sirriin taaneen barreessutu yakka adda addaa uumuu danda'a. Nageenya uummataa booressuu maaliif itti gaafatama hin qabu waan ta'eef karra bana jechuudha. Ulaa guddaa banuu danda'a. Kanaaf itti fayyadamni miidiyaa hawaasaa biyya keenya keessa jiru laafaadha. Akkuma addunyaatti laafaadha. Haa ta'u malee carraan waan san dhugaadha moo sobaa jedhanii adda baasullee yeroo baay'ee mul'atu. Odeeffannoon sobaa faffaca'u kun hawaasa barnootaan hin fagaatiin keessa jirra. Teeknooloojii namni hundi adda harkaa qabaatee waan san dhugaadha jechisisuu fi soba jechisuu keessattuu wantoota miira namaa tuttuqan kanneen akka amantii fa'aa sabummaa fa'aa irratti hundaa'e yeroo manni amantii gubatee sabni akkanaa irratti sabni kun ka'e jedhamu salphumatti miira keessa galchee rakkoo nageenya saboota uummata irratti bira darbees biyyarra geessuu danda'a waan ta'eef odeeffannoowwan sobaa san hedduu nageenya biyyaa miidhuu irratti nageenya lammiilee miidhuu irratti gufuu guddaadha. Kanaaf odeeffannoo sana adda baasuu irratti lammaffaa immoo itti fayyadama miidiyaalee sobaa maqaa hedduudhaan banamanii hawaasa gidduutti jeequmsa uumuu danda'an, hokkora uumuu danda'an, nageenya booressuu danda'an san sadarkaa biyyaatti akkaataa itti adda baasanii namni karaa responsibil ta'een maqaa isaatiin yookiin immoo maqaa biraatiin isaa banatu itti gaafatama fudhachuu danda'u irratti to'annoon yoo jiraates gara miidiyaatiin sadarkaa biyyaatti nagaa buusuudhaafis odeeffannoowwan sobaa sana hambisuudhaafis carraa banaa kan jedhu saniin qaba. As dhiyeenya biyya keenya keessatti rakkoo nageenyaa wal qabatee wantoota hedduutu dhagahamaa jira. Fakkeenyaaf boo'icha namaa hanga hanqachuutti namni du'ee walawwaalu hanga dadhabuutti inni kun rakkoo nageenyaa wal qabatee manneen barnootaa sababa rakkoo nageenyaatiin cufamuu tajaajilli fayyaa waa hedduutu jira rakkoo nageenyaatiin wal qabatee jechuudha. Rakkoon nageenyaa kun immoo karaa kamiin isaa ta'uu kan ilaallatu dargaggootaa jedhama. Dargaggoota irra kaawwama. Kan ala jirus kan keessa jirus. Kanaaf dargaggeessi kun immoo akka egeree biyyaa yookaan immoo egeree labata boruu ta'e kanaatti maali qoonni isaa as keessatti qooda akkamii taphachuu danda'a? Dhibdee jiru hunda karaa nagaa fi yookaan karaa marii fi lolarraa vaayolensi malee jechuu kooti. Waggoottan darban akkuma tutte dargaggeessi front line actoriidha filoowwansiin jedhu warri kaan duubarraa waraani jedha malee waraanu gadi ba'ee hiriiri jedha malee hin hiriiru. Kan waan hundayyuu calqaba dhaqee to'i front line dhaqee wanta sana raawwataadha jechuudha. Raawwataan immoo duubarraa nama raawwachiisu jira jechuudha. Maaster maayindiin duuba taa'ee gara hundatti asiif asii waan erguu fi dargaggeessi shoorri isaa olaanaadha. Lammaffaan immoo umuriin inni keessa jiru maater godha waan kanaaf. Hin aara waan hunda humna qaba waan ta'eef dha'uu yaala. Wanna sodaatu hin qabu fakkeenyaa fi dargaggeessa gaafa jennu tokkoffaa ijoollee of jalaa hin qabu nama nyaachisuu hin qabu maatii biraa baheera waan ta'eef sa'aatii sanatti waan barbaade gochuudhaaf yeroo mijataa wayiiti kanaaf itti fayyadama namni hundiyyuu. Soo dargaggeessi isa kana keessatti meen aakteriidha gara lachuutti yoo jennee yoo fudhanne waanuma lafarra jirudha. Isa kanarratti dhimma nageenyaa dhimma biyya dhimma egeree sabaa irratti immoo yoo deebinee ilaallu hangama kiyyaani dargaggeessi tokko waan godhu kamiyyuu maaliifan godha jedheellee gaafachuu qaba. Maaster maayindii duubarra jiru sana yoonni gadi bahiiti dhahi hoo jedha ta'ee dha'uu sana konsikweensiis ilaaluu qaba. Egeree isaa ilaaluu qaba. Dha'uu sanaan addatti opshinoonni biraallee akkamtu jira jedhee yaadee akshinii yeroo 9 safariiti 14ffaatti muri kan jedhan tokko. Isa sana deebisee opshinoota jiran laaluu fi konsikweensii wanta godhu sanarratti bu'aa akkanaa dhufaa kan yoo dhufe immoo kana ta'a jedhee xiqqoo dhaabbatee. Actually boodarra deebi'ee gaabbuun isaanaaf namoonni
nu faana turanis fuuldurarra turanis wantoota godhanitti yeroo gaabbanii odoon akkas gochuu baadhee odoon akkasitti ilaalee ta'e yeroo jedhantu jira waan ta'eef gaabbiidhaan quba nyaachuu irraa wantoota akshinii fudhachuun dura opshinoota jiran laalee filannoo sirrii murteessuu qaban jedhaan. Shoorri dargaggeessaa olaanaadha. Olaanaa ta'uu irra darbee meen aktariidhas. Gahee leencaa kan taphatu as keessatti dargaggeessadha waraana keessatti. Miidhamummaan dargaggeessaatis immoo olaanaadha akkasuma. Dargaggeessi biyya keenyatti parsantii ispeeshaalii akka naannoo keenyatti parsantii 65 fi isaa oliidha. Dargaggeessi kun dhabamuun nageenyaatirraa wanti buufatu tokko illee hin jiru. Maaliif hin buufannee kan waraanamus kan qe'eerraa buqqa'us isadha. Baay'eewwan dargaggeessota keenyaa immoo hojii dhabdoota. Humna hojiitti garuu diinagdeen biyya keenyaa sana baachuu waan hin dandeenyeef dargaggeessa kana gara hojiitti galchuun hin danda'amne. Baay'eewwan isaanii yuunivarsiitii irraa giraajuweet godhanii yuunivarsiitii giraajuweetidha. Qe'eetti deebi'u. Qe'eetti deebi'anii booda immoo hojii dhabuun waan jiruuf rakkoolee akkanaatiif moor saaxilamoodha. Viiktimiidha jechuudha. Kanaafiyyuu tokkoffaa dargaggeessi bu'aan dhabamuu nageenya irraa argamu hin jiru waan ta'eef kana dhaabbatee ilaaluun dirqama isaa ta'a. Dirqama dargaggootaa ta'a jechuudha. Kan biraa steekhooldaroonni yookaan qaamoleen qooda fudhatan hedduun nageenya promoot gochuu qabu. From international to local. Dhaabbileen international communities local warri hojjetanis miidiyaan akkasumas mootummaan nageenyaaf daandii walakkaa deemuu qabu hundi isaanii jechuudha. Dhabamuu nageenya irraa bu'aan hin argamu haga hin jirretti qaamoleen kun hundi gahee isaanii yoo taphatanii dhabamuu nama nageenyaa naannoo keenyas ta'e biyya keenya mudate kuni furamuu danda'a jedhee yaada. Kanaaf hundi keenya shoora mataa keenyaa taphachuu qabna jedhee yaada. Nageenya dhabamuu keessatti dargaggeessaa miti kan shoora fudhatus isa kan immoo miidhamus isa jedhee dinquun dhugaadha jechuudha. Nageenya keessatti qaamni hin miidhamne hin jiru. Simbirrillee hin miidhamti. Inkwaan ilma namaa dhiisiiti. Kanaaf nageenya kana eega nu barbaachisa ta'ee nageenya irratti hojjechuun illee keenyuma ta'a. Akkuma jedhame qaamonni nageenya irratti dalagan awarenessii barbaada. Itti deddeebi'anii wal hubachiisuu barbaada, wal barsiisuu barbaada. Bu'aa fi rakkoo achirratti uumamu sana addaan baasanii yeroo yeroodhaan sammuun namaa maal barbaada irra deddeebii barbaada. Ka sooshaal miidiyaa irra jiru kan ministiriimiinis haa ta'u kallattiimaan warri garee nageenya labsuudhaaf yookaan immoo nageenya irratti hojjetan kun waa'ee nagaa hin faarsan taanaan faarsuu qofa osoo hin taane miidhaa inni qabu dhugaadhaan namatti himan taanaan adaduma bulanii namatti hubachaa deema. Nageenyi hundi keenyaafuu barbaachisaadha. Kan ebaluuti jennee kan qaama tokkoof yookaan qaama siyaasaatiif mootummaan baay'ee paartiinis hin dhalata, hin guddata, hin kufa, hin du'aasi. Garuu immoo kan walitti hafu uummata kana nuhi kan biyya ijaarus dargaggeessuma kana waan ta'eef nageenya bakka hin jirretti misoomnis hin jiru. Wanni hundumtuu hin jiru jechuudha. Kanuma amma waan nageenyaa kan nageenya dhabeetu beekaa jedhan. Obbolaan keenya mana tokkoon keenyaa seenee jira jechuudha. Kan alaalatti ilaalluu miti. Kanaaf waan kana immoo furuudhaaf xiqqoosii sadarkaa yaadaatiin wal mormuu, yaadaan wal amansiisuu sadarkaa sanitti yoo ceene malee rakkisaadha waan ta'eef garuma dinagdeetti illee fulleeffachuudhaaf nageenya barbaachisaadha. Kanaaf hundinuu beekumsaa fi dandeettii qabnuun irratti haa hojjennu jechuu barbaada. Ulfaadha. Rakkoon nageenya keessatti dargaggoonni raawwachiiftota akkuma galataanis kaasaa ture. Maaliifi humna guddaadha, miirawaadha, wanti baay'een gara sanitti isaa oofu jira. Qaamoleen waan san barbaadan immoo waan san dargaggoota fuuldura kaa'u. Isa saniin sochii san keessatti galu jechuudha. Dargaggoonni madda rakkoo sanii odoo hin ta'in raawwataa rakkoo saniiti. Akka rakkoon sun uumamu qaamni kaa'u jira. Qaama siyaasas ta'uu danda'a, kan biraas ta'uu danda'a. Madda rakkoo sananii uumamaa qabxiin irratti jeequmsi ka'u yookiin walitti bu'iinsi ka'u sun gaafa ka'ee qaamni jalqaba irratti bakka sanitti hiriiru dargaggoota. Kanaaf rakkoo nageenyaa keessatti adda dureen hirmaatu, miidhama keessattis adda dureedhaan miidhamu. Jeequmsa keessatti, balaa keessattis, hawaasa keessas jiru waan ta'eef maatii keessattis miidhaan guddaan kan irra ga'u dargaggoota.
biyya keenya keessatti waggoota 4-5 kana keessa taatee uumame keessatti gama hundaanuu kan miidhaan guddaan irra ga'ee dargaggoota jechuudha. Kanaaf waan kanarraa biyya keenyas baraaruudhaaf sochii humnaan deemamu kana caalaa yookiin immoo karaa hidhannoonis ta'ee gara biraatiin sochii godhamu caalaa yaada irratti xiyyeeffachuun irra bareeda. Maaliif addunyaa mandara tokko ganda tokko taate kana keessatti bara teknooloojiin baay'ee fagaatee addunyaan qilleensa irratti wal waraantutti sadarkaa humnaatiin wal injifachuun danda'ama. Mana keenyatti nagaa yoo balleessinee maatii keenya, qe'ee keenya, hawaasa keenya diigne irraa kaafe jijjiirama fiduu hin dandeenyu. Irra caalaa jijjiiramni nuti fiduu dandeenyu jijjiirama yaada irratti xiyyeeffannee yaadaan wal mari'achuu, yaadaan wal mormuu, dirqamni dargaggoota har'arra jiru egeree dhaloota boruu kanaaf bu'uura guddaa biyya hiyyummaa keessaa baatee wal danda'uun keessatti cimee dimokiraasiin keessatti ijaarama. Biyya egeree jabduu qabdu ijaaruun qooda dargaggoota guddaa ta'uu sirriitti hubachuun barbaachisaa. Kanaaf dargaggoonni biyya keenyaa gaheen ijaarsa biyyaa keessatti qabnu guddina dinagdee siyaasa hawaasummaa biyya keenyaa ceesifnee biyya keenya rakkoo fi gara dowwaamamtu kana gara birootti ceesifnee biyyoota guddataniin tarree akka hiriirtu gochuuf gaheen keenya olaanaa waan ta'eef xiyyeeffannoo guddaadhaan irratti hojjechuun gaariidha kan jedhu kanan qaba. Ulfaadha. Dhaabbanni CDG olaantummaa seeraa, kabaja mirga namoomaa, bulchiinsa gaarii akkasuma nageenya irratti fuulleeffachuudhaan kan inni hojjetu. Isinis Firaa'ol, Liidiyaa, Dinquu akkasuma Galataa keessummaa CDG taatanii argamuu keessaniif ulfina guddaa argadhaan isiniin jedha. Galatooma.